Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattii mangama mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru marii biyyoolessaa jechuudhaan mariin piippiin gaggeessaa jirtu itti fufee jira. Marii kanarratti qeeqni yaada fi akkasumas gaafileen garaagaraa hawaasa Oromoo bal'aa bira ka'aa jira. Gaafilee ka'aa jiran keessaa Oromiyaan qofti maaliif mariif dhiyaate? Naannoon biroo hoo maaliif mariif hin dhiyaatin? Magaalonni Oromiyaa hoo gurguddoon maaliif mariif dhiyaatan? Oromiyaa qofatu magaalaa gurguddoo qaba. Magaalonni gurguddoon naannoo biroo kan akka Bahar Dar, Gondar akkasumas Maqalee mariidhaaf haa dhiyaatu osoo jedhame piippiin ni fudhatti. Akkasumas naannoleen biroo kan har'a naannoo Oromiyaa irratti mari'atan yookaan magaalota naannoo Oromiyaa irratti mari'atan jedhamu ni fudhatu. Gaafileen jedhan ka'anii jiru. Yaada ka'an keessa piippiin marii biyyoolessaa jechuudhaan marii Oromoo fi Oromiyaan fudhatama dhabsiisuun dura dhaabbate kana nyaara haddattee ija ashaboodhaan dhiqattee kan dhiibdee itti deemtuuf filannoo lama qabatteeti jedhamee jira. Yoo Oromoon murtee isaan naannoo Oromiyaatii fi magaalota Oromiyaa irratti dabarsan callise mirkaneeffachuuf, yoo Oromoon immoo itti fincile haay dhimmicha dhiifne jedhanii dhimmicha dhiisuudhaan dhimmicharraa deebi'uuf karoorfattee dhiibdee hojjetaa jirti jechuudhaan yaadni kennamee jira. Yaadonni biroollee jiru isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti lola loltoota PP waliin gaggeessuun miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga kan gareetti irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Isin biraan kenna. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohaaraa. Marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin kan gaggeessaa jirtu har'a guyyaa 9ffaaf itti fufee jira. Hayyootaa fi fayyadamtoonni miidiyaa garaagaraa marii biyyoolessaa jechuudhaan shira piippiin gaggeessaa jirtu kana qeeqanii jiru. Akkasumas yaada garaagaraa itti kennanii jiru. Gaafilee garaagaraas kaasanii jiru. Gaafiloota ka'an keessaa Oromiyaan qofti naannoon Oromiyaa jechuudha. Naannoon Oromiyaa qofti marii biyyoolessaatiif maaliif dhiyaate? Magaalonni naannoo Oromiyaa qofti maaliif marii biyyoolessaatiif dhiyaatan? Naannoo Oromiyaa diiguudhaaf mariidhaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise? Naannoleen biree hoo maaliif mariif hin dhiyaatin? Magaalota gurguddaa Oromiyaa qofatu qaba. Magaalotni gurguddoon naannoo Amaaraa jiru, Tigraayin jiru, Kibba jiru. Kunniin mariidhaaf maaf hin dhiyaatin? Walumaa galatti piippiin karoorfattee Oromiyaa fi Oromoo mariidhaaf dhiyeessitee uummata Oromoo irratti baacaa jirti. Oromiyaa irratti baacaa jirti. Kuni tuffii hamaa uummata Oromootiif piippiin qabdu kan mirkaneessudha. Uummanni Oromoo immoo akkanatti tuffatamee ni hafa. Maaltu barbaadame? Aggaammin marii biyyoolessaa dahoo godhatuudhaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru aggaammii hamaadha. Balaa hamaa of keessaa qaba. Kuni itti dammaqamuu qaba jechuudhaan hedduu yaada kennanii jiru. Adeemsa bilxiginnaa kanas namni hedduun yookaan hayyootaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hedduun dura dhaabbatanii jiru. Obbo Maatiyaas Guddina namni jedhamu barruu gabaabaa fuula feesbuuka isaa irratti barreessani Oromoon akkam ta'eetu mariif dhiyaata, Oromiyaan akkam taateetu mariif dhiyaatti jechuudhaan gaafata. Naannoleen biraa hoo maaliif mariif hin dhiyaatin jedha. Ogeessi seeraa Kadir Bulloo gama isaatiin magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti kallattiidhaan deebi'uun waan filannoo hin qabne jedha. Sababni isaas magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaa irraa waa hedduu fayyadamti. Magaalaan tun babal'ataa jirti. Uummanni baay'ataa jira. Lafa uummata Oromootti siqaa jirti. Gaafa Oromiyaa jalaa baate immoo rakkoo isii mudatuu danda'a jechuudhaan dubbata. Fayyadamtuu miidiyaa hawaasaa kan taate morkattuu sabaa kan jedhamtu immoo akkana jettee jirti. Yookaan akkana jettee barreessitee jirti. Dhimma Finfinnee irratti kan mari'atu qabu Oromoo fi Oromoo qofa. Akka fakkeenyatti magaalaa Bahar Dar, magaalaa Goojjam, magaalaa Maqalee irratti Oromoon haa mari'atu yoo jedhame amma naannoon Amaaraa fi naannoon Tigraay ni fudhata. Yookaan immoo akka Oromoon irratti mari'atu ni hayyamu. Taasuma waan hin yaadamne maarree magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dawaa odoo abbaan irra jiru nama birootiif yookaan qaama birootiif mariif dhiyeessuun maaliif barbaachise? Oromoon waa'ee magaalaa Bahar Dar ni mari'adha yoo jedhe bilxiginnaan irra ni hayyamti. Dhimmichi mariif akka ka'u hin hayyaman. Kun ifa galaadha. Garuu Oromiyaa fi magaalota Oromootii fi Oromollee mariif dhiyeessuun baay'ee waan nama qaanessu jechuudhaan dubbatte. Fayyadama miidiyaa hawaasaa Biqilaa Sabaa jedhamu
fuula miidiyaa hawaasaa isaa yookaan feesbuuka isaa irratti yaada barreessan. Jaarraa mirga ofiin of bulchuu keessatti mirkanaa'e. Bilxiginnaan garuu marii biyyoolessaa dahoo godhatuudhaan sirna gabroonfataa waggootaaf Oromoo irra ture Oromoo qabsoo Oromootiin Oromoo irraa bu'e Oromoo irratti deebisuuf ija ashaboon dhiqattee qaanfii tokko malee Oromoo irratti kaa'uudhaaf hojjetaa jirti. Garuu kan itti milkooftu miti. Dhimmichi balaa guddaa qaba. Balaa guddaa isitti ta'ullee danda'a. Bilxiginnaan garuu waa lama qabattee marii kana gaggeessaa jirti. Yoo Oromoon cal'ise Oromoo irratti fe'uudhaaf, yoo Oromoon kadidu taate immoo yookaan immoo Oromoon diddaa agarsiisee fincile dhimmicha dhiifne jechuudhaan carraawwan kana lamaanitti fayyadamuudhaaf ija dhiibattee itti deemaa jirti. Oromoon immoo kana yaada keessa galchuu qaba jechuudhaan barreessee jira. Walumaa galatti bilxiginnaa waan godhaa jedhan gootuu fi waan dhiisaa jedhan dhiiftu malee Oromoon biraa dhimma kana fudhataa hin jiru. Kana immoo Oromoon irratti walii galuu qaba jechuudhaan dhaamsas kaahee jira. Yaada kanaan wal bira qabee Jawaar Mohammadis yaada tokko dhiyeessee jira. Yaadni inni dhiyeessees marii biyyoolessaa jechuudhaan baacoon bilxiginnaan raawwataa jirtu kun kufaadha. Kan fudhatama hin qabne. Garuu marii biyyoolessaa waan jedhamu hiikni isaatii fi gochaan akkam akka ta'e nutu isaan agarsiisa jechuudhaan marii biyyoolessaa gaggeessuuf guyyaa boru adoolessa 26 galgala sa'a 2 irratti sagantaa qabatee jira. Kun immoo PP waccisiisee jira. Akkaan rifaasisee jira. Hedduun bilxiginnaallee yaada Jawaar kana mormuudhaan yaada mormii dhiyeessanii jiru. Yaadni Jawaar qabatee dhufus maal akka ta'e kan itti dhufnee arginu ta'a. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimeetti fufetti jira. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kaaba shawaa aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan lola gaggeessaa kan turee fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti yookaan kan gareetti irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa yaayyaa gullaleetii fi aanaa dharraatti loltoota PP waliin fufteedhaan lola gaggeessaa kan ture yoo ta'u, aanaa dharraatti lola loltoota PP waliin guyyoota garaagaraatti gaggeessaa ture irratti loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu booji'uun akkasumas hedduus madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaa aanaa dharraa ganda Arboo Dasoo jedhamutti guyyaa 2 dura jechuun adoolessa 22/2026 loltoota PP waliin lola guddaa gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis loltoota PP akka hin taane taasisuudhaan hedduu miidhaa qaamatii fi hedduu miidhaa lubbuu irratti dhaqqabsiisuun 10 booji'uun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola ture irratti haleellaa raawwatee tureen loltoota PP 40 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu 32 madeessullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. AKM 32 PKM 1 Snapper 1 meeshaalee waraanaa biroollee loltoota PP irraa hiikkatamuu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa odeeffannoo kenneen ibsee jira. Haleellaa cimaa loltoota PP irratti raawwatame kanaan kasaaraan guddaan kan humna namaa loltoota PP irratti dhaqqabee jira. Haleellaa raawwatame kanaan loltoonni hedduun hojiin ala ta'uun loltoota PP mooraa waraana PP iddoo garaagaraa jiran keessatti sodaa fi raafama hamaa uume jedhamee jira. Sodaa fi raafama hamaa uumame kanarraa ka'uudhaan bakkoota garaagaraa irraa loltoonni PP mooraa PP keessaa dhokatanii bahuudhaan miliqaa jiraachuu fi badaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma aanaa dharraatti guyyaa kaleessa adoolessa 24/2026 loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun miidhaa qaamatii fi kan lubbullee dhaqqabsiisuu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Achuma aanaa dharraa ganda Saalish jedhamutti guyyaa kaleessa haleellaa loltoota PP irratti raawwateen 4 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan madeesses jiraachuu fi akkasumas meeshaalee waraanaa irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Achuma zoonii giddugalaatti waraanni bilisummaa Oromoo aanaa yaayyaa gullalleettis haleellaa akka laalessaa ta'e loltoota PP irratti raawwadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura jechuun adoolessa 23/2026 aanaa yaayyaa gullallee ganda Iluu Dirree jedhamutti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessu lola gaggeessaa ture irrattis loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa irratti raawwatee tureen
21 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 13 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fuufteedha loltoota PP waliin lola gaggeessaa ture jira. Lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa turuu isaa isin hin geenye turre. Har'as achuma lixa Oromiyaa aanaa Jimmaa Horrootti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuu odeeffannoo nu ga'ee jira. Odeeffannoo nu ga'een aanaa Jimmaa Horroo ganda keekuu jedhamutti loltoota PP irratti haleellaa raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP 3 booji'ee tokkummaa addunyaa kanarraa godaansee lamammoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana kun xiiqii deelii niwusidha. Nu wajji turuu keessaniif galatooma. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenya nagatti nu tura.